أني سلام مفاد كلامين جرا ميرالان كنتورا شين وان قوتي كنا في موقتي شين أرجعتي أما أنا ما أقول كله في قوتي جرتي سينان ما لا صفت سلفا دائما مالي ميلون الفا ها سينان كان نانجلي دوكاسا تجتودا فرعون سينان الجين وبوليتين كو بديتو شين بلا رجلتو ما إنتي واي سينان أصفت ويو فرعون كنتم كل نتي تبتة إدون إنديم تدي أدون تنجرو لك أنا من بيقول تي أدا شيء ولا فرشين كمت هم في النهاية دالس بعدين بيلك أما يوني جالت تمتي فرعون إيه نبيلو أما سنين جالت دان نجينا كتاتو نراكشين فقانين برباد addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbiisaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 yookaan Duwwaa 988 60 70 yoo jettan bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii.
بالبليف Hello Mone. Naguma? Nagakoti. Esa ke sanit. Tole ata. Tole. فاجرتي Wala ra ka anju. سكنات كيسي Oh, Moni, Keton. Baga nagaan ka. Basta. Naguma? Maani nagaan handa din mali. Maalidha kun hundumtu? Maaltu sirrakkise? Maal rakkanaa? Amma nan argadhee dhufe hin jedhe malee mi'a amma kanaan qabaa jedhee yaadeen beeku. Mi'a Maal maal? jechuudha? Maaltu jira hamtu hin jiru? Kusitet qaata bar. Siree taana siree moofa fidee firaashii taanan manuma wanni hunda manaa hin fide kanas waan mana keessa jiru. Booda kana jaalattee kaa booda yaatis immoo hojii yoo galtee sirriitti mana keenya sirreeffattee dheetuma yaada. Oliyaad asanaaf mana naaf kireeffatteetti amma immoo hojiillee nan qaba. Adeemsa keessa waan hundumaa guuttachuu nan danda'an ture maaltu si rakkise kana mara? Kuni waan salphaadha. Sanummoo keetoo kooliin duwwaan jiraadha. Meeshaan amma kun anaaf maal naa godha? Maali Moni kun rakkoo maalii qabate immoo? Kuni waan hiriyaa walii godhuudha. Harmee manni keenya kana. Eeyyee. Haa ta'u Nooraa mee taa'aa taphadhaa maalii dhawaansa? Mana keetti keessummaa taa'e Nooraa kottaati. Keetoon. Karaan akkam ture? Karaan gaariidha waan jedhu. Dadhabdamtii garuu. Homaa rakkoo tokko hin qabu. Nutti tole hojjetaa turre miti. Homaan dadhabnu nuti. Isin hin dadhabinaa malee. Keetoo waan bareedaa kana hin jaalatta jedhee yaada. Baay'ee tokko bareeda. Galatoom jettu? Hin jaalannee? Jaallatteera. Akkamiree? Nagaa guuteen xiqqoo ishee waa'ee keetootu na yaaddessaa jira. Eessa akka isheen ooltu hin beeku. Anis kan na yaachisaa ture isa beektaa. Yeroo ammaatti ijoollee amananii nama bira oolchuun baay'ee ulfaata. Waan keetoo sin yaaddesina. Maaliif oolmaan daa'immanii naannoo kana waan jiruuf ganama geessinee galgalammoo fiduu dandeenya. Maal jechuudha? Qarshii malee akkasumatti tola wanta daa'ima kunuunsatti fakkaata. Moonii koo gatiin isaa baay'ee dheettee yaadde moo? Ta'uu danda'a dubbii magaalaa beektamte. Rakkoon qabu Moonii. Keetoof taanaan namuyyuu jira. Maal jechuudha? Qarshii manaa tolee siin jedhe amma immoo kan keetootti darbuufi. Amma kana hin dandeessaa garuu. Rakkoon qabu. Ani jiraaf dhugaa. Isa dhugaa siif hin ayyamu. Hin ta'u. Kanaaf immoo tokko filadhu. Yookiin mana siinan itti deebisu yookaan immoo akka nani siin jedhe ganama geessinee galgala fidu. Maal? Jalqaba maaliif mana siinaanii bee amma immoo maaliif itti deebi'a? Sababii keetootiif gaabbitee deebite akka taanaan jedhaniifi. Kanaaf yaada kiyyaa walii galuu qabnaa jechaadha. Miti? Moonii koo ofii kee futuun taane keetoof jettee wanta kana fudhachuu qabda. Kanaaf yaada kiyya irratti walii gallee jirra jechuudha. Maal taa'atuun baruu baadheera ta'e. Keetooraan jikwaa jaa.
mananatti qorrisiifte. Moonet raajiin kutte. Ani kan hin jedhu ijoolleen kun eessa dhaqanii eessatti kufanii maal ta'a afaanumaaf illee yoo gaafatte. Maaluma taayoo na dhiiftee rabbiin sodaattu. Kanan taloo maal natti iyyita? Hin baay'isne ati? Dhageessa obobsan maleen dhalchaneette hoolaan re'eedhaan maal akkam godhatta? Cufaa sittammaata. Harmi. Meelaalaan ammas na dhiiste. Meelaalaan ammas na gante. Maal jechuudha? Ishee dhamtee kan si dhiisee hoogganaa seetteeruun gantuun kun. Isheen kan na dhiisteerus miti amma. Kana booda garuu lammataa waa ishee yaada. Anis jireenya mataa kootii itti fufa. Ani kan hin jedhu abjuudhaan haasa'aa jirra moo? Laphee keessa, sammuu keessa, yaada keessa, qalbii keessa fudhattee sokkite. Kan isheen si dhiiste duraani. Har'a deebite, har'a nagante jechuun. Siinan fayyaadhaati garuu. Maaloo rabbiin sodaadhu na dhiisi. Waa dhiisuu hin dandeessu ati. Siinan ilma koo ani badee maalitti goote laata? Roosaan. Akkam? Fayyuma. Fayyaa. Kam jirtu? Fayyuma. Nagaadha. Maal ganama kanaan isaa baate? Isa dhiisi. Bilbila maaltu jirta? Yeroo isaan jira miti waan hundumtuu akka ati yaaddeetti hin deemu. Yeroo tokko baay'ee isa rakkisa. Dhugaadha sun. Guyyuma guyyaan dubbiin keessa yookaan wanti keessan wal horaa bula. Amma nan jedhu waa'ee meelaalaa wanta haaraa maal tura? Yeroo isaan waa'ee meelaalaa homaan beeku. Namni waa'ee isheenatti himus hin jiru. Maaliif? Meelaalaa guutummaan guututti jireenya koo keessaa baasee jira. Kan si ajaa'ibu kan isheen yeroo jalqabaa heerumte caalaa hamma guutummaan guututti abdii kutadheera. Biluu firoon akkam? Ismaalu baay'ee gaddee jira dhugaa. Mucaa siinaniin garaatti baatte illee amma yoona meelaalaa jaallata firu. Meedis. Inni illee mallattoo jaalala dhugaati. Ati yeroo sana siinaan itti heerumuuf murteessitee osoo jirtu iyyuu baay'ee si jaaladhan ture. Dhiisi boona. Inni kan koofinni kun garaagaradha. Siinaan garuu nama akkamiiti? Meelaalaanis yoo taate irri isaanii keessa yeroo ilaaltu nama fayyaa fakkaatu. Keessi isaanii garuu summii baata. Ana naaf hin galle. Wanti jechaa jirtu sababa mooneetiin jechuudha moo? Mooneet akkam? Mooneet baatee jirti mana. Eessa? Mucaa ishee hojii mana kireeffatanii ba'aniiru. Nyaadhu kee tokko. Nyaadhu maaliif hin nyaattu? Erga kaleessaa nyaatin jirta nyaadhu. Keetoo nyaadhu maaliif hin nyaattu? Akkoo yaade. Akkoo yaade? Akkoo yaade jetteedha kanatti nyaata nyaadhu. Akkoo kee bira kan deemtu erga nyaata kee sirriitti nyaattee boodadha. Mooniko geessi. Maal jechuudha? Ammiilli koo balbala mana sanarra akka ga'uun barbaadu. Akkas taanaan immoo iyyuu anuun nan geessa. Maal jechuudha? Ati waan xiqqoottis waan guddaattis nu duukaa rakkatta. Marra koo qaba kun waan salphaadha. Ganama nan geessaa galgala immoo nan deebisa. Hin ta'u waan ta'uu hin dandeenyedha kun. Haati kee tooranitti baay'ee gammadaa turan beekta. Isaanii akkana gammadu argeen beekamu. Dhugaadha amma immoo faallaa isaatii yeroo isaan
baay'ee gadditee jirti harmeen koo. Mee yoo danda'ame akka kee tooraan manatti deebituuf yaalii gochaan jira. Garuu mooniiti waan tole siin jettu fakkaata? Beektaa miti yeroo hundumaa mooniiti faallaa kooti kan isheen deemtu. Yoo tola naan jette garuu nan yaala. Gammachuu harmee deebisuudhaaf. Tole siin jennaaf isa gaarii na fakkaatanis. Maal kottu yeroo isaan seennee mudii kana keessaan ba'aa uffata jijjiirradha. Haa ta'u. Kee tokko nyaadduutti aanuyyuu sin geessa tole. Galatu. Obaan miti deemiti nyaata kee nyaaddu tole. Nyaaddu erga nyaattee booda si geessa. Kasi kenoo. Ati cimtuudhaa fi Dafiitii nyaadhu. Bilu. Garuu sifi siinan gidduu homtuun jiru miti? Maaliif sodaatte moo? Akkamtu ni sodaata. Lakkoomtuun jiru boona. Arrarra taa'ee yeroo yaadu garuu siinan guyyaa tokkoof illee na jaallatee hin beeku. Oh. Baga sin jaalatin. Ati kan jaalatamtuu qabdu ana boonaa qofaan. Boonaanis kan jaalatamuu qabu bilisee qofaan. Bareedduu koo. Akkoo. Baay'ee si jaaladha. Anis baay'ee si jaalladha.
أنا فدي؟ تاي معلم. Hojiin akkam? Hojiin bareeda. Laallatee amaami? Baay'ee sirraa bareedanii. Galatuma. Wow! Jaalatanii. Jaalatteerta? Baay'ee. Siifan nyaata nyaachuu qabda. Haala kanaan baay'ee of miidhaa tasgabbaa'e malee akkana ta'uu hin qabdu. Maal godhu fira? Guyyuma guyyaan waan tokko taatee jedhee baay'ee miidhachaa jira. Siif maal qaba yoo tasgabboofte? Meelalaan uumaa waan taatu hin qabdu sin jedhee akkas ta'uun kimee maal fidame? Siif tolu na jedhe tasgabbaa'e maal? Hela?